isaa nagaa ta'ee wanti hundumti isaa nagaa ta'ee bilisummaadhaan ba'ee gala ta'ee jennaani wanti hundumtiyyuu boritti dhufaa jechuudha. Yoo qabeenya ta'es waan fedhe illee haa ta'u bor bira geessu bor hin argattu jechuudha. Garuu fayyaa kan caale hunda keessaayyuu fayyaa kan caale hin jiru. Kana hunda isaa rabbiin isiniif haa kennu isiniin jedha. Onnee makoorraa isin galateeffachuutti jira dhugaa rabbii. Maaliif ji'a 2-3 dura sabskraayibiin miliyoonii hedduu tokko xiqqaadha. Dammaruunis akkas na jibbisiisee sabskraayibii gochuun na jibbisiisee nama na dabbare. Deebi'ees immoo sa'aatii guutuunis hedduu tokko baay'ee yaadda'ee bakka nyumaan sodaadhe wallaahi sodaadhe manniisee piroosesiisa duraan irratti nan jiile jechuudha. Yeroo duraanii lamaan wal faana guddisa jedhee abdii qaba ture. Amma booddana gaafan sabboontuu irratti argu bakka akka piroosesiinsaa cimoo akka waa hunduu ulfaatu shakkeetan sodaadhe dhiisee ture jechuudha. Garuu ittuma deebi'ee ijoolleen maadhiistaa namaan kenna dhee yaadee ture namaan kenna dhee jennaanii jedheen namaan mari'adhe namaaf hin kenna yuutuuba kanaa jedhee namaan mari'adhe naatta laattaa saniyyuu immoo maqaa mucaa keetiitiin bantee attamitti dabarsitee namaa laattaa naan jedhanii balaanatti buusanii dhugaa namaan illee siin kenna dhee waadaa galee fi achumaan dhiisee jechuudha yuutuuba kanaaf. Akkasitti namaa waadaa galee deebi'ee dhiisee bakka guddisuma isaan sodaadhe sa'aatii guutuu bakka akka duraanii miti yuutuubiin hedduu tokko nama aarsaa hedduu tokko amalee nama cabsaa kanaaf jedhee tan sodaadhe ofirraa dhiisee ture. Isa booddee ijoolleen jabaadhu hojjedhumani naan jedhin namni tokko fa'aa bakka nama lama baay'ee natti dheekkamanii dhugaa rabbii attamii yerootti liiviirra seenuu fa'aa didee taraa namaa kekkennu fa'aa tablaattaa ofii keerra seenuu qabda fa'aa naan jedhinitti kan isaan na daddabarsanii. Kanaaf jennaan hedduu tokko galatoomaan isiniin jedha. Waan hin jedhuun qabu maqaa keessan dha'ee fixuu hin danda'u hunduma keessan waan ta'eef kana dha'ee sana dhiisuun narraan eegamu waan ta'eef hunda keessaniyyuu ijuma tokkoon hin ilaala. Hedduu tokko galatoomaa maaliif bu'aa bahii baay'ee qaba yuutuubiin akkuma beektanii. Keessattuu sabskraayibii guutuu miti sabskraayibiillee akkuma ta'e bakka mataa sinnaannessee iyyuu mataa wallaannessitanii iyyuu hin guuttattu garuu kan nama dhibu maalidha sa'aatii guutuudha jechuudha. Sa'aatiin hedduu baay'ee tokko nama dhibaa akkasitti kaanillee mucaa tokko yoo beektanii mataa naannessaa ture jechuudha. Kun alhamdulillah amma guuttadhee moonii seettan sana ta'ee jira. Moonii jechuun maal jechuudha sijammar ingiliffa wanta ittiin ingiliffattiin immoo lukaan naan deemti mitiire akkasii amma gamoonii ta'ee jira waan ta'eef kun jechuudha hojii koo osoo hin taane hojii keessanii jechuudha. Isintuu moonii kanaan nagee malee anaa miti wallaahi ani hin danda'een fiduu yuusidha. Dandeelle sabskraayibii kanaan guuttadhu ani taraan liivii seenuu mataa sin naannessaa takka garaana ciniina jedha. Yeroon irraa bu'u bardan kolfaa miti dhugaa rabbi. Wayyaa kooti garaana ciniidhaa da dhukkubaa yoo nama 40 minaamina ta'uu baattanii isinitti yaa miti. Akkasumatti guuttadhe egaa isayyuu itti naa jijjiiraa itti naa qayyaraati sabskraayibii naa godhaa jedhee wallaahi na dhageessuun hedduu tokko galatoomaa na dhageessaniiti kan isin na guddifsanii utuu na dhageessan ta'e. Ani silaa yoona asiyyuu hin ga'u jechuudha dhugaa dubbachuu fi kun hojii keessan malee hojii koo miti. Mana booneen jira ammallee viidiyoo kana waraab beeksisa natti fidee naaniin taa'ee jala baabaa jedhamumaan dhaggeeffadhu. Beeksisa irra deddeebi'ee natti fida. Nama beeksisa laaluutti irra deddeebi'ee fidadhanii kanaaf ganna bare beektanii namtichillee na baree. Kanumaaf jedhanis kabajaadhe irraan dabarsanii beeksisa namaarraa nan laalaa fi akkasitti jiraan isiniin jedha. Kanaaf booneen kophaa ishee teessi mul'atu kophaa ishee jirti ijoolleen biraa bubuute na fakkaata. Akkasi kaammata qashtiitiyyaa takka garaana ciniina jedha takka mataan na dhukkube jedha ana garaas nan ciniinu bar mataanis nan dhukkubu
jechuun namuma baay'ee barbaadeeti malee akkuma isheen daftee guuttu jedhee namuma baay'ee barbaade malee mataan koos nan dhukkubu garaanis nan ciniinu beqa ni jiraa mitire akkuma isin hirmaattanii fi akkasumas dheengadda sadhumarra ga'e kana sa'aatii 150 ga'e eessaa fideetti guutaan jedhe nan cinqame ijoolleen na daddabarsite akka carraa ijoolleetti mee jennaani sa'aatii 100 manannaa fennaan na daddabarsanii isaanillee haa galatoomanii hedduu tokko galatoomaa wallaahi hedduu tokko na duukaa cinqamtanii osoo hin cinqamin ofii keessanii cinqamtanii naa guuttanii hedduu tokko galatoomaa isiniin jedha waan hin jedhuun qabu dhugaa galata malee isin eebbisee jira ani baay'ee nama eebbisuu hin beeku nama jajuullee hin beeku nama jala shokoshokuullee hin beeku baqa akkasumatti jiraadha akkasumallee maarrittee koo maaloo koo isa jedhan kana hin danda'an beeku malee akkasii isiniin jedha hundi keessaniyyuu naaf jiraadha naaf galatoomaan isiniin jedha dheengaddamoo sana dhukkubuyyuu dhiisee ta'uu waan kan biraas hin sobe miti dhiibama wayyaadha koo inuman du'achuudha waan jiruun miti bara jirraa bu'ee kolfaa ture dhugaa dheengadda maal jedhee isin sobe eessaa barte sobatti kookiin na jala deemte haannaan maaltu soba si barsiiseetti anaa miti hingaan sobaa jiru yuutuubiin na barsiise anaa miti namni miidiyaa irra hojjetu kuni waanuma argee haasa'a waanuma isatti dhufe sobaa jechuudha ani nan qoosee akkuma isinii na jala turtanii jedhee tan sobee maarreedha akkasinii godha akkasisin barsiisaa wanta akkasii jira jechaa ture ani barnan sobee annan sobee malee dhugaa miti garuu isa tokko sin barsiisee sinitti mee jira akkoo irraa sirreeffadhaa jedhee sinitti mee jira namni sirreeffatee hin jiru amma ammaatti ilaalaan ture booneen illee kunoo hin jira sirreeffanne isheen illee saniif jennaani sinitti mee sana sirreeffadhaa bareedaadha jedhaniin ilaalame sirreeffadhaa siniin jechuu barbaada akkasikaa hundumti keessaniyyuu naaf jiraadha umurii naa dheeradha akkasii viidiyoo sinitti hin dheeressu sinuma galateeffachuun dhufe hunda keessanii warroota nu waliin naa wajjin turtanii ammas warroonni naa wajjin gara fuula duraatti naa wajjin jiraachuu barbaaddanii kottaa siniin jedha manni keenya banaadha isin simannaa siniin jechuun barbaada egaanii haasaa koo xumuruuf jedha laayikii naa gochuun hin dagatina yeroon viidiyoo gadhiifadhu immoo asirratti ta'uunis gareen alatti ta'us yoon viidiyoo gadhiifadhee naa ilaaluu hin dagatinaa isiniin jedha biyuun illee tokko lama qalbii miti waan ta'eef viidiyoo waliif daawwannu viidiyoo kiyya naa daawwadha anillee isinii daawwadha yeroo baay'ee koomentii barreessu malee mana namaa nan naqaa raanfadheenni isa deema koomentii kana malee hundi keessaniifiyyuu isiniif hin daawwadha isiniin jedha viidiyoo waliif daawwanne walaa guddisnu wala jajjabeessinu maaliif yoo nuti wal daawwanne malee yoo nuti wal hordofne malee namni bakkeeraa dhufe nun hordofuu nun daawwatu isiniin jedha kanaaf jennaani hundi keessaniyyuu walaa daawwannu walaa gargaaru isiniin jedha waan amma kana nafaana taatanii amala koo dandeessanii soba koo dandeessanii dhukkubbii koo dandeessanii naa wajjin jiraata